السلام عليكم متببريد وكم جرت نجيا فيانا قبدني الرواني الإسنجرسيسو فلو أكاتا رومي يوحين من تافا يوحين كاربيتا خينيا إتي أورجيسينو يوم من تافا قباتن شرفكا بداته في دوني ملا يرو راندي قباتن جتشولا تنافو أكان أني إتي رومي خي إتي أورجيسو فريش godhu jechuudhaan isin garsiisa waan inni barbaachisu waa lamaan kana fi vacuum jechuudha dura kanaan itti naqa poundii takka honi hedduu rakhisha gosa hedduu qaba shurufkaa gosa adda addaa kunis minxaafa irratti eega hartan booda neexanii hin haramu kun gizee neexan isiniin garsiisa jechuudha na hordofa okay amma waan hin godhu akkanattiin itti naqaa jechuudha shurufkaa hama shurufkaa badaa hunda nurraa keessaa baasa agartan amma huduruun kana urgaawaa eega kana goonee booda vacuum gooneeti ni harama kuni wow duruun ni urgaawaa 1 pound gosa adda qaba shurufkaa adda jechuudha amma niin hara jechuudha niin hara ka agartan ni harama agartanii mi amma harremi eega harree booda nadiifa gooneemi amma already ni urgaawa amma khaanin fidee foomii san itti naqaa foomiin suniin haramu ifi wani ni dhabama sinin garsiisa eegaan haree booda foom khanaan itti godha snow fakkaata sheek gootaniiti dura san booda itti rabxan minxaafa keessan gubbaa jechuu gartanii bakka hunda gizee akkana itti rabxan ruumiin keenya kamale nuuf urgaawaa yookiin kaarpeetiin keenya fresh godha jechuudha snowwiin isaa kun ni dhabama ifiif deema akka agartan karaa haan deemee jira manni keenya nuuf urgaawaa minxaafni keenya jechuudha ni kana I think poundii lamaa fi wahimoo takkaa fi 99 waan akkasittiin bitee I think wanni kun faayidaa isiniif kana jeetiin yaada namni minxaafa keessan gizee hunda of ni shurufkaa waa kam goona dhiquu gizee hunda dandeenyu jettan kanaan fresh godhachuu dandeessan jechuudha manni keessan guyyaa 3 kana ni urgaawa try godhaadha waan hordoftaniif hedduu galatoomaadha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh home bargain warri UK jirtan jechuudha warri biyya biraa jirtanis biitii keessan hojjetu dhabamu barreeffama isaa qara'aadha laal akka agartan order remove ja'alala order shurufkaa badduu balleessaa jechuudha kunis fresh godha karpeeta keenya jechuudha kana home bargain B&M Asda Tesco baka hunda pound shop poundland ni argatan